Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunduu uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha hagayya 2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanne kan isin biraan geenyu sa'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Paaspoortiin suuraa pireezidaantii Tiraamp qabu lammiileef raabsamuu fi qorattoonni haliillaa saayibarii sirna bishaan Minisootaa irratti raawwatamu duuba haakaroon Iraan ta'uu danda'u jedhanii amanu. Tarkaanfii waraanaa USA dooniiwwan karaa Strait of Hormuz keessa darban hunda dhaabsise. Tatamsa'inni vaayirasii Iboolaa Koongoo inni miilanaa weerara dhibichaa mudatan keessatti sadarkaa lammaffaa ta'uun gabaafame. Keeniyaatti iccitiin du'a arboota 15 ifa ta'e bu'aan mana yaalaa jalqabaa summii saayinadii agarsiise. OFM dambalii gunguu uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isinii waliin turu hangadaa oolaa buutii amma oduu bal'inaan. Paaspoortiin suuraa pireezidaantii Tiraamp qabu lammiileef raabsamuu fi ministeerri imala USA paaspoortii addaa suuraa fi mallattoo pireezidaantii Doonaald Tiraamp qabu uummataaf akka raabsu beeksiseera. Ministeerri imala USA paaspoortii addaa suuraa fi mallattoo pireezidaantii Doonaald Tiraamp qabu uummataaf akka raabsu beeksiseera. Kanaan dura waajjira paaspoortii guddicha Waashingtan DC qofatti kan bahu paaspoortiin addaa kun fedhii guddaa uummataa hordofuun raabsamaa jira. Kooppiin dabalataa 250,000 oomishamee wiirtuuwwan gurguddoo paaspoortii kennan 27 guutuu biyyattiitti ni raabsama. Paaspoortiin kun waggaa 250ffaa walabummaa Ameerikaa kabajamuuf kan qophaa'e yoo ta'u, maqaa paaspoortii Paatriyaat jedhamu moggaafame. Doonaald Tiraamp pireezidaantii lubbuun jiran keessaa suuraaf mallattoon isaanii paaspoortii USA hojjetaa jiru irratti kan barreeffame isa jalqabaati. Lammiileen paaspoortii idilee qabachuu fedhan karaa toora intarneetii sa'aatii hojii idilee hojii poostaatti hojjechuun akka danda'an ministeerichi beeksiseera. Paaspoortiin kun suuraa fi mallattoo Tiraamp dabalatee labsii walabummaa Ameerikaa kan agarsiisudha. Odeessa ibaatii Waashingtan dhukaasa dhaabuun kamiyyuu Iraan irraa eegaluu akka qabu ibsuun yoo haleellaan dabalataa itti fufee gatii kaffalamu qabu akka jiraatu akeekkachiifte. Qondaalli Ameerikaa tokko gaazexaa New York Postitti akka himanitti Tiraamp mariidhaaf carraa ni kennu garuu Teheraan dursitee araarama akka fidduu barbaadu. Marii gosa kamiifuu bu'uurri sun dhukaasa dhaabuu irraa eegala Iraan irraas jalqabuu qaba jedhani. Qondaalli kun qoqqoodinsa keessoo Iraan akka gufuu dhugaatti akeekaniiru. Pezekshaanii fi argaa karaa dippiloomaasiin fayyadamaa osoo jiranii Koreen eegdota warraaqsaa Islaamaa haleellaa itti fufee jira. Hooggantoonni Iraan mana isaanii sirnaan eeguu qabu jedhanii akeekkachiisa kana waliin jiru Iraan doonii haleeluu buufata waraanaa Ameerikaa haleeluu michoota galaanaa haleeluu yoo itti fufte gatiin kaffalamuu qaba jedhu. Mariin ammallee gareewwan teeknikaa fi jiddugaleessitoota gaggeeffamaa jira. Kaayyoon isaas waan qondaalli kun yaadannoo waliigaltee 2.0 jedhee waamu yoo ta'u kunis kutaalee waliigaltee jalqabaa kan hammateedha. Marii kana keessatti sararri diimaa Tiraamp maallaqa galuu galaanaa kaffaltii malee ni hafte. Kunis dhimma Iraanii fi Oomaan irratti mari'ataa jiran dhimma ijoo isaanii ka'a. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka gabaasanitti Koreen eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan karoora isaa duubatti akka hin deebine nama weerartuu sana ni adamna. Akkasumas biyyoonni USA deeggaran deebii cimaa ni argatu jechuun gabaasanii. Waashingtan Teheraan waan dhiyeessuu hin dandeenye akka dabarsitu gaafataa jirti. Hoggansi siviilii mana kana kan qabu itti fakkaata haa ta'u malee IRGC'n yeroo marii boqonnaa haleellaa raawwachuun ji'a tokkoof waan biraa mirkaneesseera. Iraanii fi Oomaan hangam kaffaluu akka qaban yeroo mari'atan Tiraamp tool firii jecha gama lachuu bishaan tokko irratti lamaan isaanii injifannoo fakkeessu fayyamu namni argate hin jiru. Qorattoonni haleellaa saayibarii sirna bishaan Minisootaa irratti raawwatamu duuba haakaroonni Iraan ta'uu danda'u jedhanii amanu. Qorattoonni USA haleellaan saayibarii torban kana keessa sirna bishaanii Minisootaa kudhanoota hedduu irratti xiyyeeffate haakaroota Iraaniin kan qindaa'e ta'uu mala jedha gabaasni ba'e. Qorattoonni USA haleellaan saayibarii torban kana keessa sirna bishaanii Minisootaa kudhanoota hedduu irratti xiyyeeffate haakaroota Iraaniin kan qindaa'e ta'uu mala jedhan gabaasni ba'e. Tajaajilli teekinooloojii odeeffannoo Minisootaa MNIT dilbataa fi wiixata haleellaa saayibarii qindoominaan kun sirna bishaan hawaasa Minisootaa 30 ol irratti teekinooloojii hojii irratti xiyyeeffate garuu ministeerri fayyaa Minisootaa gaaffii sochii qabu magaalota Minisootaa irraa itti fayyadama bishaan dhugaatii isaanii fooyyessuuf dhiyaate kamiyyuu hin beeku. Qondaalonni USA fi kutaa biyyattiif namoonni biroo taatee kana beekan The New York Timesitti akka himanitti haleellaa saayibarii kana duuba haakaroonni Iraan ta'uu malu jedhanii. Gaazexaan kun akka jedhetti qondaaltonni mootummaa sadii haleellaa saayibarii kana kan qoratan akka jedhanitti doonii daldalaa itti fayyadamtee fi gaaffiin furii dhabuun isaanii xiinxaltoonni jalqaba irratti Iraan harka keessa akka qabdu akka murteessan taasiseera. Qorannoo kana keessatti odeeffannoon dabalataa waan walitti qabamuuf madaalliin kun jijjiiramuu akka danda'u qondaaltonni akeekkachiisaniiru jechuun gaazexaan kun gabaaseera. FBI'n gabaasa uummataa dhiyeenya kana damee bishaanii fi bishaan xuraa'aa ilaalchisee bahe ni beeka. FBI fi michoonni keenya dhaabbilee jidduutti bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an eeguuf
guutummaatti kutannoo kan qaban yoo ta'u balaa saayibarii gosa hundaa irratti ittisuuf meeshaa guutuu qabna jechuun FBI'n ibsa jimaata darbe Fox News Digitaaliif kenneen ibseera. Gaazexaan kun akka gabaasetti haakaroonni kunneen bu'uuraalee misoomaa masaraawwan bishaanii mootummoota bulchiinsa magaalattiin hojjetaman bulchuu fi to'achuu itti fayyadaman irratti xiyyeeffataniiru. Opereetarii warshaa kun masaraan bishaanii bishaan harkisaa akka jiru mirkaneesse garuu boolli bishaanii sun hojjetaa hin turre jechuun kantiibaa magaalaa Birahaam Naati Joorji wiixata darbe dubbataniiru. Hojjettoonni Birahaam yoo xiqqaatti hawaasa Minisootaa biroo 4 keessatti rakkoo wal fakkaataa erga baranii booda sirni to'annoo kompiitaraa warshaa kana balaadhaaf saaxilamuu isaanii murteessan jedhanii. Hojiiwwan mootummaa sirna dhiibbaa irra ga'e adda baasee bakka bu'aa deebisee daqiiqaa 90 keessatti warshaa deebisee jalqabe. Warshaan kun tajaajila ala osoo jiru jiraattonni bishaan masaraa bishaanii magaalattii irraa argachuu itti fufaniiru. Magaalattiin dhiyeessii daangeffama masaraa kana akka hin dhumnee fi jiraattonni yeroodhaaf bishaan akka kunuunsan gaafatteetti jechuun Joorji itti dabalanii dubbatanii. Qorannoon ammallee sochii irra jira Minisootaan sochii kana qooda fudhattoota murtaa'e tokkoof wal qabsiisuu hin dandeenye jechuun MNIT ibsa Fox News Digitaaliif kenneen ibseera. MNIT michoota federaalaa naannoo gosaa fi damee dhuunfaa waliin ta'uun haleellaa kana qorachuu hawaasa miidhaman deeggaruu fi nageenya bu'uuraalee murteessaa Minisootaa cimsuuf hojjechuu itti fufeera jedheera. Haleellaan saayibarii bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an irratti raawwatamu deebii qindoomina qabu guutuu mootummaa barbaada jechuun gargaartuun Komishinar MNIT fi itti gaafataman wal'aana nageenya odeeffannoo Minisootaa Joon Israa'el ibsa kennan dubbataniiru. MNIT michoota kenna waliin odeeffannoo waliif qooduuf hawaasa dhiibbaa irra ga'e deeggaruu fi dhaabbilee nagaan hojiitti deebisuuf hojjetaa jira. Akkasumas ittisa haleellaa gara fuula duraa cimsaa jira jedhanii. Israa'el gaazexaa The Timesitti akka himtetti addaan kutiinsi kun kan jalqabaa akka ta'e akkasumas haakaroonni sirna bishaanii bulchiinsa magaalaa 36 irratti xiyyeeffataniiru jette. Minisootaa warra jalqabaa kana fudhatan keessaa tokko turte garuu guutuu biyyattii keessatti sochii balaa wal fakkaatu argaa jirra jedhanii. Itti aanaan Daayiriktarii Eejensii Nageenya Saayibarii fi Bu'uuraalee Misoomaa Niik Andersan gaazexaa kanaaf akka himanitti eejensichi taateewwan dachaa dhaabbilee bishaanii naannoo sanaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a beeka. Guyyoota taatee kana dura keessatti CISA'n akeekkachiisa gorsaa dhaabbilee USA sochiin saayibarii Iraan waliin wal qabatee jiru meeshaalee teekinooloojii hojii OT intarneetii waliin wal qabatan irratti xiyyeeffatee jira. Haakaroonni saayibarii Iraan bu'uuraalee murteessoo ta'an USA irratti xiyyeeffachuu itti fufaniiru. FBI'n ammoo namoota itti gaafatamummaa fudhatan adda baasu jeequmsaa fi baasii fe'uuf kutannoo qaba jechuun gargaaraan Daayirektara kutaa saayibarii FBI's Brett Leatherman mana mareetti himaniiru. Gareen bakka bu'oota Iraan sirna bishaanii fi bishaan xuraa'aa anniisaaf tajaajila mootummaaf dhaabbilee bulchiinsa magaalota naannoo dabalatee dameewwan bu'uuraalee misoomaa murteessoo ta'an hedduu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibseera. Tarkaanfii waraanaa USA dooniiwwan karaa Strait of Hormuz keessa darban hunda dhaabsise. Abbaan taayitaa galuu galaanaa Pershiyaa sababa tarkaanfii waraanaa Ameerikaan naannoo sanatti fudhatteen dooniiwwan karaa Strait of Hormuz keessa darban hundi akka dhaabbatan beeksise. Abbaan taayitaa galuu galaanaa Pershiyaa sababa tarkaanfii waraanaa Ameerikaan naannoo sanatti fudhatteen dooniiwwan karaa Strait of Hormuz keessa darban hundi akka dhaabbatan beeksise. Ibsa abbaan taayitichaa baaseen cufamuun kun kan ka'e waldhabdee waraanaa fi sochiin naannoo sanatti adeemsifamaa jiruun dooniiwwan daldalaa irratti balaan nageenyaa guddaa fiduun kan ka'e ta'uu ibse. Adeemsa hayyamaa marsaa marsaan ibsicha akka ibsetti iyyannoowwan hayyama daandii bishaanii kana keessa darbuuf dhiyaatan kan gamaaggaman erga nagaaf tasgabbii naannoo sanatti deebi'ee booda qofa ta'uu ibseera. Tasgabbiin erga deebi'ee booda hayyamni marsaa fi of eeggannoodhaan kan kennamu ta'uu abbaan taayitichaa beeksise. Strait of Hormuz daldala bobaaf gaazii uumamaa addunyaatiif daandii galaanaa murteessaa waan ta'eef hojiin isaa addaan cituun gabaa fi dhiyeessii boba'aa addunyaa irratti jeequmsa guddaa fiduu kan maluu fi kunis dabalii gatii fiduu danda'a jechuun yaaddoo uumeera. Tatamsa'inni vaayirasii Iboolaa Koongoo inni miilanaa weerara dhibichaa mudatan keessatti sadarkaa lammaffaa ta'uun gabaafame. Ragaan mootummaa Koongoo jimaata kaleessaa ifoome tatamsa'inni vaayirasii Iboolaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessatti saffisaan babal'ataa jiru yaalii ittisaa godhamaa jiru caalaa waan itti fufeef seenaa addunyaa keessatti weerara dhibichaa mudatan keessaa isa sadarkaa lammaffaa irratti argama. Ragaan mootummaa Koongoo jimaata kaleessaa ifoome tatamsa'inni vaayirasii Iboolaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessatti saffisaan babal'ataa jiru yaalii ittisaa godhamaa jiru caalaa waan itti fufeef seenaa addunyaa keessatti weerara dhibichaa mudatan keessaa isa sadarkaa lammaffaa irratti argama. Itti gaafatamaan quunnamtii ministeeraa akka ibsanitti baay'inni namoota vaayirasichaan qabamanii 3,532 kan ga'e yoo ta'an namoonni 1,556 du'aniiru. Kaarl Skaawar hojii gaggeessaa yeroo dhaabbata gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa Rooyitersitti akka dubbatanitti itti fufiinsi tatamsa'in Iboolaa amma seenaa keessatti isa guddaadha jedhanii kanaafis addunyaan xiyyeeffannoo guddaa kennuu qaba jedhaniiru.
Akka dhaabbata ittisaa fi to'annoo dhukkuboota Afrikaa CDC jedhutti dhibeen kun erga mudatee ji'oota 3 darban keessatti namoonni ajjeese lakkoofsa namoota haala wal fakkaataa keessatti dhibee kanaan ajjeefamanii dachaa 5 kan caaludha. Tamsa'iinsi kun vaayirasii Iboolaa Bundibugyo jedhamu kan talaallii yookaan yaala mirkanaa'aa hin qabneen irraa kan ka'edha. Ogeeyyoonni fayyaa gama baha Koongootiin tasgabbii dhabuu fi gareewwan hidhatan heddummachuun wal qabatee hanqina deeggarsa biyya alaa irraa kan ka'e rakkoo guddaa keessa galaniiru. Akka dhaabbata fayyaa addunyaatti daataan dhiyeenya kana agarsiisutti tamsa'inni dhibee kana caalaa kan babal'ate tamsa'inni dhibichaa Afrikaa dhiyaa keessatti kanaan dura 2014 hanga 2016 ture qofa ture. Sunis Giinii, Laayibeeriyaa fi Seeraaliyoon keessatti namoota 28,616 dhukkubichaan qabamanii fi 11,310 du'aniin ta'eera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa tamsa'inni dhukkubichaa isa gabaafame caalaa baay'achuu danda'a jedhee hoogganaa yeroo balaa ardaalee Chaarisis Kaaretas magaalaa Buniyaa gaafas baha Koongoo keessatti sochiin hubannoo uumuu dadhabamuu fi ogeeyyonni fuula duraa dadhabanii fi muuxannoo gadadoo keessa jiraachuu ibsanii. Keeniyaatti iccitiin du'a arboota 15 ifa ta'e bu'aan mana yaalaa jalqabaa summii saayinadii agarsiise. Ji'a darbe keessa bakka kunuunsa kibba Keeniyaa Amboosil keessatti du'a arboota 15 walitti aansu mudate sababa du'a isaaniif sababa ta'e wanti summii guddaa qabu saayinadii ta'uu gabaasni jalqabaa akka bahu taasiseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatina. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turani waan nu daawwattaniif galatooma. Ji'a darbe keessa bakka kunuunsa kibba Keeniyaa Amboosil keessatti du'a arboota 15 walitti aansu mudate sababa du'a isaaniif sababa ta'e wanti summii guddaa qabu saayinadii ta'uu gabaasni jalqabaa akka bahu taasiseera. Tajaajilli bineensota bosonaa Keeniyaa akka jedhetti qorannoo mana yaalaa jalqabaa reeffa arboota kanaa irratti gaggeeffame saayinadii argateera. Qorannoon kun akka agarsiisutti arboonni kunneen qonna naannootti timaatima keemikaalaa biifame erga nyaatanii booda summii ta'uu danda'e. Gara arboota tokko keessatti timaatima hedduu argamuun isaas yaada kana ni deeggara. Daayirektarri olaanaan KWS Irratus kan saayinadii summii baay'ee saffisaa fi lubbuu namaa galaafatu ta'uu ibsuun taateen kun arboota qofa osoo hin taane horii fi bineensota bosonaa biroo naannoo sanatti dheedan balaa fiduu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Qondaaltonni garuu summiin kun itti yaadanii immoo akka tasaa ta'uu isaa hanga ammaatti hin mirkaneessine jedhanii. Madda keemikaala kanaa akkamitti timaatima bira akka ga'ee fi eenyu akka itti gaafatamu adda baasuuf qorannoo waloo poolisii ogeeyyii keemikaalaa fi ogeeyyii bineensota bosonaa gaggeeffamaa jira. Taateen kun ammas waldhabdee namaa fi bineensota bosonaa Keeniyaa keessatti adda duree taasiseera. Qonnaan bultoonni naannoo Amboosee midhaan isaanii arboota irraa eeguuf keemikaala balaafamaa fayyadamuun beekamu. Haa ta'u malee taateen kun itti yaadame kan raawwatame ta'uu fi dhiisuu isaa hanga ammaatti ifa miti. Qorannoon jalqabaa akka agarsiisutti reeffa arboota 15 keessaa 5 garmalee manca'uu bineensota adamsitoota nyaatamu qorannoo laaboraatoorii guutuu akka hin dandeenye agarsiisa. Kunis bu'aa qorannoo kanaa ammallee murteessaa akka hin taanee fi mirkaneessa saayinsii dabalataa akka eegamu agarsiisa. Ogeeyyiin kunuunsaa itti fayyadama keemikaalota balaafamaa qonna keessatti to'annoo cimaa akka taasifamu gaafatanii taateen kun waggoota dhiyoo asitti sirna ikoo Amboosilee keessatti summii bineensota bosonaa hamaa ta'e keessaa tokko ta'uu ibsaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatina. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatooma.